arra waa'ee seenaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa hin dubbachuuf dhufe. Seenaan magaalaa Dirree Dhawaa seenaa dheertuudha. Kitaaba fuula 600 fi wayii katabeetiin jira waa'ee kanarratti dheenyatti ni eebbifama yoo Rabbi jedhe. So seenaa sirraa irraa waa dubbachuu dhufe. Dirree Dhawaa tana yeroo isii kaafnu Meelik durarraa jalqabnee isii kaafna. Meelik dura yeroo hin jedhu Meelik bara 1887 afran qalloo cabsee naannoo afran qalloo kana guutuu qabachuun jechuudha. San dura afran qalloo ummata Arabaa, Egyptoo, Turkish yaani warra Egyptii fi Turkii kana wajjin lola guddaarra ture 1885-86 lola guddaarra wajjin ture isaan kana wajjin. Naannoo Dirree Dhawaa naannoo biyyoo Awwaallee kanatti jechuudha Awwaalleetti lola guddaa ture naannoo Jaldeessaatti lolaa ture. Isaan wajjin daadarkaawaa ture osoo isaan lola sana irraa hin beeffatiin damdamatiin lolli Meelik kun dhufe jechuudha. So lolli Meelik gaafa dhufu achirratti yeroo lama ol Meelik illee cabsanii deebisanii jiranii dhumarratti Meelik immoo calii calanqootti isaan cabse. So sani seenatti himamu jechuudha. Seenaa Dirree Dhawaatti hoggaa amma lolli san dura godhamatu Awwaallee lafa Dirree Dhawaati achirra godhamu ture. Eega Meelik lafa tana qabate booda Jaldeessa magaalaan dur naannoo Jaldeessaa turte osoo Meelik ni hundufin Jaldeessa onanooleeti Dirree Dhawaa keessatti. Jaldeessa tana irratti daldalli guddaan godhamu ture. Jabuutii fi Yamanii fi adaree biyyootii kana hidduutti jechuun naannoo kanatti naannoo Soomaaliyaa hundi dhufee achirratti walitti daldala walirraa bitee wal gurguraa ture. Daldalli achitti deemu daldala akka gama Itoophiyaatiin bunaa, halloo, ilkee arbaa, gabra nama dhiyeessu waan akkana kana daldalamaa ture. Jabuutii irraa wanni dhufu wantoota akka gartee huccuu carqii adda addaatii fi soogidda kana fe'anii fidan gamasirraa. So kanaatu daldalli oowwan naannoo kana deemu ture. Meelik gaafa calii calanqootti afran qalloo cabsu jalqaba Jaldeessa sanitti nama Maarshanaa Hosannaa jedhamu achitti muudee achirri qaalaxa uummata irraa fuudhaa ture achitti jechuudha. Achirraa jalqabee bulchiinsi isaa. So daldala kana akka saffisu godhuuf gaalaan deema daldalli kun. Daldala gaalaan deemu kana Dirree Dhawaa naannoo amma Jaldeessaa adaree biyyoo kanarraa fuudhanii Jabuutii geessuuf guyyaa 25 irraa amma 35 fudhata. Gaalaan deemuun jechuudha. Fiina fuudhanii gaalli gaala 50,000tu fuudhee deemaa jira. Alfarad ilg namni jedhamu waan kana qoratee dhiyeessi gaafa san. Gaala 50,000tu fuudhee deemaa jira. Guyyaa 25 irraa amma 35 deemaniin. Achirraa as fiduuf immoo gaala 14,000tu soogiddaa fi huccuu fidee dhufaa jira. So waan kana salphisuudhaaf baaburri godhamuu qabaa yaadni jiru dhiyaatee Alfarad ilg namni jedhamu kun 1888tti yaada kana Meelik wajjin mari'atee Jabuutitti jettu oofisni bara 1890tti waajjirri baaburaa ijaaramuu jalqabe Jabuutitti. 19 duwwaa takkatti Dirree Dhawaa irratti Sheemandafar ijaaramuu jalqabe jechuudha. So akkanatti karaa Jaldeessa irraa Dirree Dhawaatti as godaansi godhame jechuudha. Yeroo kana namni bulchaan Maarshanaa Hosannaa jedhamu san akkasuma dhufee Dirree Dhawaas akka bulchu godhame. Dirree Dhawaa tuni magaalaan maqaan Dhawaa Elemoo Muudee nama jedhamutu naannoo gaara qafiiraa kana gartee karaa masgida Lazii kana naannoo kana turee jaan nama raagaati. Isa bira dhufee hawaasni waa raaggata. So maqaan leen isaa yaam Dirree Dhawaa akkuma Oromoon amma Dirree Dhawaa, Dirree Qurquraa, Dirree Jaldeessaa, Dirree Jaarraa, Dirree Xayyaaraa, Dirree Sheekh Hussein, Dirree Abaluu jee Oromoo moggaasa waan naannoo san jiru moggaasa akka seenaatti. So lafa tanallee Dirree Dhawaa jedhee maqaa dhiyoota Dhawaa kanaan Oromoo moggaafatee loon achitti horsiifachaa turan jechuudha. Loon Dirreedha loon horsiifachuu turan. Gama kanaan alaa jira gama kanaan noolee jira. Gosti lamaan tun guututti bal'inaan qabdee lafa tana jirti jechuudha. So lafa tana Meelik eega dhufee akkasi cabsee qabate booda sababa baaburaatiin magaalaan tun achitti ijaaramuu jalqabde jechuudha. Daldalli wanta Jaldeessa irraa ka'ee Dirree Dhawaatti as godaanee jechuudha. Dirree Dhawaa tun magaalaan xiqqoon agartan tun qofaa miti baadiyyaalee qabdi. Asii laga doolirraa fuutanii lagaarreerraa laa hanqa qaallichatti balawa si geessite jechuudha. Asiin biyyoo Awwaallee qaalicha balawaan fuuteeti ilaa Hombolchatti dhaabbatti gama jalaa kanaan. Kurtuu qaalicha balawa gartee naannoo kana jechuudha. Gama malkaa kanaan fuutus malkaarraa fuutee Huursoon, Halchoon,
haga sarkamatti akkana tonaata tanas guututti gama jala kana fuutee deemti baadiyaa 38 marsee ta'a dirree dhawaa so dirreen dhawaa magaalaa fi baadiyyummaa qabdi jechuudha magaalaa dhachuus dandeessu baadiyaa lamaanuu waan qabduuf dirreen dhawaa jechuudha so amma magaalaan tun magaalaa qaroomaatii yeroo jennu maalirra dhaabbannee jenna mee kanarraa waan takka irraa isiniif himuuf yaada kitaabatti katabeetiin jira almost waa'ee qaroomina sii kana fuula 500 Israa'elee la 600 waa'ee qaroomina siitiin deema kitaaba fuula 600 katabee eenyatti eebisuuf hin ta'a magaalaan tun magaalaa qaroomina waggaa jennu bara 19 duwwaa jahatti hoteelli jalqabaa dirree dhawaa irra ijaarame hoteela lamaan Mokonnan Baarii fi Continental jechuudha 19 duwwaa jaha ijaarame Continental warra Giriikii namicha Giriikii Prolokos jedhamu ijaare Mokonnan Baar immoo Devino nama jedhamu lammii biyya Xaaliyaan isaatu ijaare hoteelli lamaan akkasii hoteela jalqaba ijaarame dirree dhawaa irratti 19 duwwaa jaha ammallee manni poostaatti illee ijaarame manni poostaa ijaaramuun dirree dhawaa magaalaa sadaffaa godhe akka Itoophiyaatti Finfinnee fi adaree biyyootti aanee bikii poostaan jiru ka sadaffaa dirree dhawaa ta'e jechuudha akka seenaan himtutti jechuudha 19 duwwaa 8tti manni barnootaa jalqaba Aaliyaansiin ijaarame 19 hospitaalli jalqaba hospitaalli Faransaa ijaarame jechuudha 19 1915tti ilmi yaasuu hayyamee masjiidni jalqaba ijaarame masjiid daawwee jaanii kana qafiira kana jira amistanya gamoo lakkaa kana jechuudha masjiidni jalqaba sanii 1915tti ijaarame hayyama lijiyyaasuutiin jechuudha 1920tti Henry de Montfort namni jedhamu lammii biyya Faransaa warshaa mokoroonii ka jalqabaa dirree dhawaa irratti ijaaree bakka Lucy College fuula dura gartanii amma jiru kana warshaan itti daakamu turellee dhagaan isaanii jira guddaa ulaa dura ta'a mallee seenaaf kaayamuu qabu wanni sanii fooqichi duuba sana dirree maattamiyaa kana gama duubaa jirtu fooqii sanii Henry de Montfort fooqii inni ijaare 1920tti 1926tti wannummaan gaziiraa jedhamu kun guututti gaziiraa jechuun Jazaayir afaan Arabaarraa dhufe gaziiraan tun guututti bulchiinsa Itoophiyaa jala akka buutu Itoophiyaan akka bulchitu hayyamaman jechuudha yeroo kanatti warri Awurooppaa Faransaayii fi Xaaliyaanii fi Jarmanii fi kanneen jechuudha nama 7,000tu jiraachuu ture gaziiraa nama 7,000 lakkoofsa guddaa beekaa koomanitii qaban koomanitiin iskuula qabama Giriikii yoo fudhatan hoteelli Kontinentaalii fi manni barnootaa iskuula Giriikii galiin achirraa argamu mana barnootaa seeportuu warra hoteelarraa argamu koomanitii Giriikii jechuudha Faransaayii akkasumatti mana barnootaa qaban Alliance School ila hanka community fi school mana walitti ijaaratanitti gayan jechuudha. Stakasni nama 7,000tu qubatee jiraachuu ture. Bara 1928tti dirreen dhawaa fi Harar karaa wal garsiisu karaa makiinaa kun ijaarame. 1928tti 1929 Amroo gaayixaa jedhamutu yeroo duraatiif dirree dhawaa irratti ba'e jechuudha. Gaayixaa Amroo jedhamu maqaan isaa. 1932 baankiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif damee dirree dhawaa irratti bane hojjettoota nama 5 jechuudha. Baankiin Itoophiyaa dirree dhawaa irratti baname kun bara 1932 bara 1933 Heneriin biyya dhiiseetu biyyarraa bahe bara 1935 Maajaan iskuulli Indiyaa community Indiyaa ijaarame jechuudha. Naannoo Fars magaalaa jennu kana walakkaarra jira. Maajaan iskuul jedhamu 1935tti ijaarame inni 1936 Haayile Sillaaseen biyyarraa baqate. Dirree dhawaa dhufee dirree dhawaa irraa Jabuutii dhaqee Jabuutirraa Ingiliiz dhaqe. Galata sanii fi haga irraatti dirree dhawaa irraa raatee haftee jechuudha Oromoo irraa Somaaleef toloolu isaan keessa waan baqatee dabre. Kun seenaatu jira seenaa dheertuudha gama kanaan ka jiru. 1940tti 38tti warshaan kotonii ijaarame. Warshaan kotonii bara 1938tti yeroo ijaaramu hojjettoonni gartee naannoo biraarraa amma naannoo warra Habashaa kun dhufuu jalqaban jechuu warshaa kana hojjechuudhaaf. Namni keenya qotee bulaan akka beekanitti hojjettoonni Habashaa kun dhufanii achi kotonee hojjetanii yeroo deeman naannoo amma Addis Katamaa jennuun kana gaara baabboo kana jala garaa dumtii warra Hajaalii Boruuti. Hajaalii Boruu qaba manneen xixiqqaa ijaareeti sumuuniidhaan jechuun saantiima 25tti itti kireessu ture Hajaalii Boruu. Yeroo kana isaan baay'inaan lafa tana qubachuu jalqaban jechuudha. Makiinaan kotonee kun dhufee warshaan isaan bakka sana irraa fuudha. Eessatti na eedan Addisuu Katamaa maaliif manneen xixiqqaa haree waan ijaareef achirraa Addis Katamaatti baasan. Seenaan sii kana qabata 1938tti waan ta'e 1940tti Qafiiraa ijaarame.